Maqaan kiyyaa Tafarraa'uun jedhama. Buleetti Jaallaggasaa Wagiiti. Laggasaa Wagii hangafa kiyyaa isarratti daladhee. Laggasaa Wagii jechuun baay'ee cimaa fi kutataa yeroo daa'immaa isaatirraan calqabee to'ii waliin guddannee waliin barannee hangandaatu hin ajjeerraa teenya dhimmisti ajjeedha jecha isaa keessaa kun hin dhabamu tureeyyudha. Baay'ee cimaadha daa'immaas maatii isaatiin calqabee to'ii. Erga baratee to'ii barumsa Finfinneerraa fixatee Finfinneetti ol darbee oduma daldalu Sidaamoo hin deemaa, Wallaggaa hin deemaa, Harar hin deemaa, oduma deemee jidduu kanatti daldalu bilisummaa Oromoo waan jedhamu kana yeroo isaa sammuu isaa keessatti waan jiruuf namoota isa jaalleewwan akka isaa wajjin bakka sanitti wal gahaa tureeyyudha. Namoonni baay'een erga sirrii naa bilbilanii na dubbisaa turan erga inni bosonatti galeeyyuu እና daldalaaf deema malee kecha inni qabsoo isaatis kechatti gaggeeffachaa tureeyyudha yeroo sanumattuu jechaadha. Deemee erga bara 1982 akka Itoophiyaatti deemee achitti makame waraana sanitti erga sani waggaa 15 guutuu hafuura isaa odoon dhaga'iin dhabnee to'ii reediyoo Itoophiyaa keessatti bichaa sirba nuu filata sirba Abbatoo Gabbada nuu filata akka jiru isarratti beekna malee akka jiru sirmaa quban qabnu tureeyyudha. Waggaa 15 nama ergee to'ii magaalaa Finfinnee keessatti na barbaachise namni sun na argate milikitaan na argate ergasii bilbilaa na bilbilee erga 97 na bilbilaa tureeyyudha. Amma boqotu sanitti wal argaa turre maali sin ga'u hin dadhabne yaati namni si jijjiiru hin jiru yookaan hin jedhuun irre jireenyi bilisummaa hin qabne garbummaadha. Ati jireenya jiraachaa jirtaa maalittan deebi'a maalittan boqadhaa naan jechaa tureeyyudha yeroo sanitti irre. Amma waggaa 20 waggaa amma boqotutti ilkaan odoo narra jiru midhaan nyaachuu hin danda'u. Midhaan wallaaleen jira sukkaara fi awwaara narraabee jiraadha. Odoon dhufee midhaan naa gootee nan nyaadhas fakkaate naan jechaa tureeyyuu. Yeroon amma kana argummoo baay'ee keechi kiyyee hin gammada. Garuu odoo xinnoo jiraate achumarra jiraate odoo gurruma isaatiin dhaga'ee baay'ee hin gammadaa tureeyyudha. Ammas garuu nan gammadaa gocha isaatiin baay'ee tokko hin gammadaa. Galanni bilisummaaf haa ta'u hin jedha. Mee jireenyi Laggasaan nama gootummaadhaan maqaan isaa deebiidhaan ka'uu seenaan jireenya isaa waliin barataa turtanii ijoollummaan isaa nama akkamii ture amala akkamii qaba? Baay'ee cimaa ture bakka humtuyyuu wanni nama dhibdi jedhee to'ee yaaduun jiru tureeyyudha. Daa'imummaa isaatumarraan calqabee akka jaarsaatitti akka nama guddaatitti baadiyyaadha namni yoo wallolee dhufee poolisii irratti himatamee isa fudhatanii deemu. Nama walii gala amala qaba nama ofitti qabu beeka wanni tokkoyyuu nama dhibdiyaan jedhee hin eegu tokkoyyuu hin jiru tureeyyudha. Hangandaatu hin ajjeerraa keenya dhimmistiitish kana keeriin godhin jedha jecha isaa keessatti dhugumas hin jedha kun sobaa muti dhugaadha. Na baay'ee nama cimaa tureeyyudha kun hin dhibdiyaan jedhu tokko sammuu isaa keessa hin jiru. Hin hojjetaa hin daldalaa waanuma barbaade bakka wanti wanni irraa fokkisu hin jiru. Sirbas ta'ee boo'ichas ta'ee wanni irraa fokkisu tokkorree hin jiru. Waan hundaa itti beeka. Egaa kaayoon Laggasaa Wagii irratti kufee lafatti hin banne ifa kana nu argisiisee jira. Filannoon itti aanu maal akka ta'u barbaada? Kaayyoon isaanii isaanitti qabsaanii jaalleen akka isaa sun itti wareegaman waggaa 150 itti wareegamanii amma immoo qeerroo ammaatitti dabarsan kun akkuma isaan jedhan sanitti akka sirriitti galma ga'uun barbaada. Innammoo itti aansee to'anan sinitti himu oonaa dandeessan oonaa gochuu dandeessan ani yeroo san waggaa inni du'usan Yesaara Baraa Misxir Dokumentari Fiilm jedhanii wayyaaneen argisiisaa turan sun irratti sirbanii isa awwaalessan har'a immoo qeerroo ammaatiif bilisummaa kana wajjiniin wal biratti qabdanii to'ee odoo argisiistanii qeerroo ammaatiif